Harka fuune akka mul'atan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan idil addunyaatti kan argamtan qeeroo ganamaaf raadiyoo TV irraa oduu teenya isin qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduun keenya har'aan tana kan irratti xiyyeeffatu namoota artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii shakkaman mana hidhaa keessa turan dhaddachatti yeroo dhiyaatan guyyaa har'aan tana nuti ajjeefne jechuudhaan wakkachuun isaanii dhaga'ameeti jira. Kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya oduun keenya kana irratti xiyyeeffata bal'ina oduu keenyaatiin dura immoo hangafootaan isin dhageessisa. Dhaddacha guyyaa har'aan tana manni murtii ta'een dhimma shakkamtoota jecha artistii Haacaaluu Hundeessaa shakkaman laalameeti jira. Himatamtoonni afran kunneen kan Haacaaluu ajjeesan nuti miti jechuudhaan wakkachaa jiraachuun dhaga'ameeti jira. Ammaan dura immoo namoonni artistii Haacaaluu ajjeesuu shakkaman namoota himatni irratti baname Xilaahun Yaamii Kabbadee Gammachuu Abdii Alamaayuu fi Laamroot Kamaal ta'uunis addee Adaanech Abbabee abbaa alangaa federaalaa duraanii ta'uunis wayita turtetti gabaasuun isii ni yaadatama. Homaan awwaanisaa godina Harargee baaf lixaa keessatti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaati jira. Guyyaa har'aan tanaa ammoo homaan awwaanisaa godina Harargee lixaa aanaa 8 keessatti mul'atuun oomisha miidhaa dhaqqabsiisee jiraachuun barameeti jira. Waliigala homaan awwaanisaa godina Harargee lixaatti aanaa 8 gantoota 157 keessatti mul'ateen oomisha irratti miidhaa dhaqqabsiisuun ibsameeti jira. Oduu maddeen alaatiin dardarrii gannaa 16 dhalataan Itoophiyaa lammii Ingilaandii addunyaa waliigaltee waggaa 3 Manchester United mallatteesseeti jira. Ministeeronni dhimma alaa Masrii, Joordaanii fi Iraaq marii 3 gaggeesseeti jira. Ministeeronni dhimma alaa Masrii, Joordaanii fi Iraaq dhimmoota naannichaa fi marii waliigaltee 3 gaggeessaniiti jiran jechuun guyyaa har'aan tana miidiyaan biyya Masrii gabaasaati jira. Tole kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV kun hangafoota keenya bal'ina oduutiin isin dabarsa oduu har'aa waliinis anoobsaari du'aanii bal'ina oduu teenyaati wajjin turtii gaarii. Dhaddacha guyyaa har'aan tanaa mana murtii ta'een dhimma shakkamtoota jecha artistii Haacaaluu Hundeessaa shakkamaniin ilaalameeti jira. Himatamtoonni afran kunneen kan Haacaaluu ajjeese nuu miti jechuudhaan wakkachuu BBC Afaan Oromoo gabaasaati jira. Jecha artistii Haacaaluu Hundeessaa namoonni himataman kunneen Xilaahun Yaamii Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayuu fi Laamroot Kamaal kan jedhaman yeroo ta'u tokko tokkoon isaanii yakkicha hin raawwanne balleessaa hin qabnu jechuudhaan mana murtii har'aan tana deebii ilaachuu isaanii BBC gabaaseeti jira. Kanaan dura ibsa abbaan alangaa federaalaa addee Adaanech Abbabee miidiyaadhaaf laatteen shakkamtoonni kunneen balleessaa ofii amananii jechuun ibsuun isaaniitis ni yaadatama. Akka gabaasa BBC kanatti dhaddacha har'aatiin himatamtoota kanaaf abukaattonni mootummaa akka dhaabbatuuf manni murtii murteesseeti jira. Hirmaattonni kana keessaa Laamroot Kamaal kan jedhamtu maallaqa ofiitiin abukaattoo dhaabbachuu danda'u isii abukaattoon ishiif dhaabbatu waan dhabdeef mootummaan ofiisaatiin abukaattoo isaaf akka dhaabu manni murtichaa murteesseeti jira. Ibsa abbaa alangaa fi qaamolee mootummaa kanaan dura dhimmicha irratti hannaa turaniin namoonni artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee qabamuu fi badii isaanii amanuu dubbatamaati ture. Har'a immoo faallaa yaada isaanii shakkamtoonni kunnanii badii kana hin raawwanne jechuun wakkachuun isaanii mata duree miidiyaa hawaasaa ta'uun komii kaasaati jira. Artistii Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 barkum 2020 halkan keessaa sa'aatii 2 walakkatti akka lakkoofsa biyyattiitti sa'aatii 3 walakkatti kan ajjeefame yeroo ta'u boolee ganda galaanitti kondominiyeem kan argamutti lubbuun isaa harka diinaatiin ajjeefameeti ture. Jaalalaaf ulfina uummata Oromoo birattis qabu ergaa gaafiif deebii miidiyaa Oromiyaa Neetwoorkii wajjin gaafiif deebii deebiseen boodatti itti dhaadannaanis taasifamaati ture dubbachaatis ture. Innis ergasiin garuu hanga guyyaa har'a lubbuun isaa baatutti Haacaaluun gochoota adda addaa isatti raawwatamu keessummeessaa dabruus gaafiif deebii miidiyaa akkamii wajjin taasisuurrattis ibsaati ture. Homaan awwaanisaa godina Harargee lixaa aanaa 8 keessatti mul'ateeti jira. Oomisharraas miidhaa dhaqqabsiiseeti jira. Homaan awwaanisaa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa 8 gantoota 158 keessatti mul'ateeti jira. Oomisharra miidhaa hamaa dhaqqabsiisuunis ibsameeti jira. Jilli hooggantoota biiroo qonnaa fi qabeenyaa uumamaa obbo Dhaabaa Dabaleetiin durfamu godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaatti argamuudhaan weerara homaa awwaanisaa gammoojjii ittisuudhaaf hawaasa naannichaa waliin
waliin hojjechaa jirra jechuudhaan guyyaa arrantana imala isaanii geessaati turan. Diironni fayyadamuun homaa kana haleelaa jiraachuus ibsameeti jira. Homaan awwaannisaa kun godinaalee Harargee Bahaa, Harargee Lixaa fi Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti mul'ateeti jira. Weerara kana ittisuudhaaf diironni fayyadamuun bifa keemikaalaa gaggeeffamaa jiraachuus obbo Dhaabaa dubbataniiti jiran. Weerara homaa awwaannisaa kun hanga ammaantanatti godina Harargee Lixaa aanaalee 8 gondoota 157 keessatti lafa hektaaraa 100,000 fi 24,000 irratti mul'achuus ibseeti jira. Lafa hektaaraa 25,000 fi 652 irratti immoo miidhaan dhaqqabsiiseeti jira. Hanga ammaantanatti lafa hektaaraa 1,000 fi 246 irratti immoo keemikaalli biifameeti jira. Weerara kana ittisuudhaaf hawaasni hundinuu hirmaannaa cimaa taasisuu akka qaban waliif tumsuun akka barbaachisus dhaamsinis dhaabamaati jira. Biiroon qonnaa fi qabeenyaa uumamaa Oromiyaa irraa achitti argaman guyyaa arrantana akka dubbachaa jiretti hooggantoonni kun lafta inni miidhee fi namoota qabeenya kana jalaa miidhe hundaa'u gargaaruuf akka jiraatanis obbo Dhaabaa dabalee guyyaa arrantana qaamaan argamanii dubbataniiti jiran. Homaan awwaannisaa bara baranaa yeroo lammaffaatiif akka Itoophiyaatti deebi'ee kan jiru yoo ta'u yeroo hundaa'u yeroo lachuutu Harargee keessatti miidhaa hanga hin jaamne dhaqqabsiisuun isaa odeeffannoo arganneerraa hubachuu dandeenyeeti jirra. Dhalatan Itoophiyaadha Adoonaa Waandasaay Manchester United mallatteesseeti jira. Dardarrii gannaa 16 dhalataa Itoophiyaa lammii Ingilandi Adoonaa waliigaltee waggaa 3 Manchester Unitedaf mallatteesseeti jira. Sarara qarqara gara bitaatiin kan taphatu Adooniyaan Waandasaan kilaboota hedduu barbaadamaati ture. Waggoota lamaan darban akaadaamii Chelsea keessatti kan ture Adooniyaan bara 2019 hanga bara 2020tti taphata guddataa cimaa kilabicha jaamuudhaan badhaafameeti jira. Bara dabrees goolii inni meetira 50 irraa galcheen goolii miidheetu jechuudhaan filatamteeti jirti. Maddii oduu kanaatis kick ofitu gabaasee jira. Balaan ibidda gaara Kilimanjaarotti mudate bosona lafa iskweerii kiiloomeetirii 28 irraa ture barbadeesseeti jira. Turiziyatti hawwata turistii ol aanaa kan ta'e gaarri Kilimanjaaroo meetira 5,895 dheerata. Balaa ibiddaa mudate kanaan dhaamsuudhaaf tola ooltonni 500 hojjechaa jiraachuu aangaa'onni biyyattiis eeraniiti jiran. Tola ooltummaan kunneen ariitiidhaan balaa ibiddichaa hanga tokko hir'isuudhaaf danda'aniiti jiran jechuudhaan gabaafamaati jira. Maddii koomsa balichaa hanga ammaantanaa kan hin beekamne ta'us ibsameeti jira. Balaa mudate kanaan bineensota bosonarraa miidhaan cimaan dhaqqabu himamaati jira. Maddii Reuters gabaaseeti jira. Ameerikaan Teewaaniif misaayiloota fi xiyyaarota nama malee gurguruuf karoora akka qabdu ibsite. Ameerikaan Teewaaniif dabalataan misaayiloota fi xiyyaarota nama malee yookaan diroonii gurguruudhaaf karoora akka qabdu ibsite. Chaayinaan dhiibbaa Teewaan irra ga'aa jirtuun walqabatee Ameerikaan meeshaa waraanaa ammayyuu Teewaanitti gurguruuf karoorsuu ishii ibsiteeti jirti. Bulchiinsi Tiraamp dureewwanii fi MK9 fi misaayiloota ammayyaa'oo dabalatee Teewaaniif gurguruudhaaf karoorsuu isaanii dhaga'ameeti jira. Hangi gurgurtaan isaanii gara doolaara Ameerikaa biliyoona 5tti akka siqus ragaaleen ni mul'isa. Chaayinaan Ameerikaa Teewaanii fi meeshaa kamiyyuu akka hin gurgurreef yaadaa turuun isiitis ni yaadatama. Haa ta'u malee bulchiinsi Tiraamp Chaayinaa irratti dhiibbaa dhaqqabsiisuuf yaalaati jira. Maddii Aljazeeraadha. Tooftaan hedde humanity jaamu namoota miliyoona 800 vaayirasii koronaatiif saaxiluu akka malu ibsame. Jiddu galli to'annoo dhukkuba Afrikaa CDC'n akka jeetti yoo tooftaa hedde humanitiin vaayirasii koronaa to'achuudhaaf yaalame namootni miliyoona 800 ol vaayirasichaaf saaxilamuu qabu jechuudhaan akeekkachiise. Qondaaltonni fi dhaabbileen fayyaa addunyaa tooftaa kana deeggaruu dhabanis ogeeyyiin fayyaa osoo yaalamaa jaameeti jiru. Hedde humanity jechuun itti yaadamee namni hedduminaan vaayirasichaaf akka saaxilamuu gochuun akka hawaasaatti humanitiin dandeettii dhibee ofirraa ittisuu akka gabbatu godhachuudha. Haaluma kanaan ardii Afrikaa ummata biliyoona 1.2 qabdu keessatti namoonni hedde humanitii kana horataniin vaayirasichaa akka ofirraa ittisaniif yoo xiqqaate namoonni miliyoona 800 ammoo vaayirasichaaf saaxilamuu qabu. Kun ammoo lubbuu namoota miliyoona 8.4 beelaaf saaxiluu mala jechuudhaan CDC Afrikaa gabaase. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom wiixataaf gaazexeessotaaf wayita
adubbatum namoonni vaayirasichaaf saaxilamee herdi umaanitii akka horatu gochuun saayinsiyoonni ta'e naamusa fayyaatiin sirrii miti jechuudhaan dubbate ture. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal galuu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turaa Saaruu Du'aanii hanga oduu biraatiin walitti dachaanuu nagaan nuuf turaa.